yeroo darbe akkuma waliin jalqabne itti fufee jira. Hojii manaa qabna turre. Hojii manaa keenya har'a deebii itti kennaa deemna. Mee otoo hojii manaa keenyatti hin darbiin yeroo darbe qubee afaan Oromoo 26 isinii jedhee barreesses isinitti agarsiisan ture. Har'a immoo muluu isaa otoo hin taane amma hojii manaa keenyatti mee irra deebi'ee isinitti agarsiisu. Sana booda gara hojii manaa keenyatti darbina jechuudha. Qubee afaan Oromoo keessaa amma faatti seeraan ilaallee turre. Isas immoo hojii manaa walii kenninee walitti firoomsii walii kenninee turre. Mee asumarra isinitti agarsiisu sana booda gara firoomsii keenyatti darbina. Eshi asumatti yoo laalle a ba ca da fa ennee akkasumas immoo a guddaa a xiqqaa ba guddaa ba xiqqaa caa guddaa caa xiqqaa daa guddaa daa xiqqaa guddaa xiqqaa faa guddaa faa xiqqaa laallee turre. Ammas irraan isinii deebi'aa. Aan guddaan isa kamii isa jedhuu fi aan guddaan kunoo isa kana jechuudha. Isan ammatti isinii mare kana inni aa guddaa jennee waamna. Amma faatti waliin laalla. Inni itti aanu baadha. Baa guddaa jennee nuyi waamnu kunoo isa kana jechuudha. Isan itti isinii mare kana. Isaan baa guddaa jennee waamna. Eshi caa sadaffaa irratti kan argamu kunoo caan ishii kanaa jechuudha. Kunoo ishii asitti argamtu kana. Ishiin caadha. Caa guddaadhaan. Eshi inni itti aanu daadha. Daan kunoo isa kana. Daa guddaa innee isa waamna. Daa guddaan jedhamu isa kana. Eshi haala kanaan inni barraa'u jedhamee waamama. Amma faatti waliin laalle waan ta'eef guddaan kunoo isa kana. Dhanni kun inni amma isinii barreessu kun jechuudha. Kunoo inni itti mare kun eshi faasa sumaan isinii barreessee isinitti agarsiisu. Faan kunoo isa akkanatti barraa'u kana. Faa guddaadha. Hojiin manaa keenya amma faatti deeme waan ta'eef. Tolee asuma keessa kaniin walitti firoomsaa jedhee aan guddaan isa kamii aan xiqqaan immoo isa kamii eessatti itti firoomuu qaba isa jedhuufi mee firoomsuduma kana keessaa aan xiqqaan eessa jiru eessa akka jiru baan xiqqaan eessa akka jiru akkasumallee daan xiqqaan eessa akka jiru isa kam akka ta'e isinitti agarsiisaa. Sana booda immoo walitti firoomsina. Tolee aan xiqqaan kunoo isa kana. Aan xiqqaan isa kana. Aan guddaan immoo isa kana. Erga akkas ta'ee nuti immoo hojii manaa keenya hojjechuun maal gochuu qabna? Erga aan guddaan isa kana ta'ee aan xiqqaan immoo isa kana ta'ee haala kanaan
akkanatti walitti firoomsuu qabna jechuudha. Kun fakkeenya hojjetamee jira akkuma ilaalaa jirtanii. Daan tokko fakkeenyi tokko nu hojjetamee jira. Innis daadha. Kun haala kanaan kan sararamee jiru kun daa guddaatu daa xiqqaatti asii ol firoomee yookiin walitti firoomsine yookiin walitti sararree jechuudha. Wal qabsiifne isa kam akka ta'e mul'ifne jechuudha. Daan guddaan isa kan adda ta'e, daan xiqqaan immoo isa kana jennee akkuma argaa jirtan itti firoomsine jechuudha. Kun akkanatti. Kanaafuu aan guddaan kuni asitti itti firoomuu qaba jechuudha. Haala kanaan haa xiqqaatti firoomsina. Eshi baan immoo baan xiqqaan isa kamii eessatti firoomuu qaba? Baan kunoonni kun baan guddaan kun baan xiqqaan eessa jira? Eessatti itti firoomsuu qabna? Isa jedhuuf baan xiqqaan kunooti. Baan guddaan kunooti. Kanaafuu baa xiqqaa kana baa guddaa kana walitti firoomsina jechuudha. Haala kanaan walitti firoomsa jechuun isa kana jechuudha. Inni sadaffaa irratti argamu A firoomsinee baas firoomsinee caadha. Kunoo isa kana. Caan kuni xiqqeenyumaa fi guddina isaa malee wal fakkaata. Kun akkuma argaa jirtan caan xiqqaan immoo kunoo isa kana as jira jechuudha. Finneetu asii akkanatti itti firoomsine. Dabtarii keenya irratti jechuudha. Kanaafuu Gilgaalli 5 maal jedha seetanii? Qubee guddaa xiqqaa isaatti firoomsi'edha. Qubeen guddaan kunoo warra asii gadi. Kunoo asii gadi barraa'an kana. A, B, C jedhamanii warra asii gadi barraa'an kun qubee guddaa jedhamu kunoo isaan kun. Isaan tarree kanarraa. Isaan immoo tarree kanarraa qubee xiqqaa jedhamu. Kunoo isaan itti mammaraa jiru kun qubee xiqqaa. Ajajni isaas gaa qubee guddaa qubee xiqqaatti firoomsi. Kanaafuu haala kanaan firoomsina jechuudha. Isa kana kanumaan xumurree har'a isaanuma kana immoo kitaaba keenyarra isaanuma kana dura baranne kana Gilgaala 6 wajjin ilaalla. Gilgaala 6 wajjin ilaalla. Gilgaala 6 kunoo isaan kana. Gilgaalli 6 qubee tartiibesseedha. Gilgaalli 6 kun qubee tartiibessee. Qubee tartiibessuu jechuun bakka isaa kan gadhiise, bakka toora malee kan taa'e tartiibatti galchee jechuudha. Qubee afaan Oromoo keessaa jalqabatti kan argamu A waan ta'eef A, B, C, D, E, F jennee amma faatti seeraan laallaa hamma dhumaattuu waliin laalle garuu amma faatti deemneerra. Kanaafiyyuu qubee kennamee jira asii gaditti. Daan kenname akkuma argaa jirtanii daan iddoo kanatti kenname. Ittaansee baan kenname. Ittaansee aan kenname deebi'ee. Aan kenname taansee caa kenname. Kana jechuun tartiibessa jechuunsa amma fakkeenyaa fi tokko jennee
sadii yoo jennu hin ta'u. Kanaafuu yookiin immoo sadii jennee tokko jechuu hin dandeenyu. Dura tokko galchinee lama galchinee sadii galchinaa jechuudha. Kanaafiyyuu qubeen asii gaditti kenname kun Gilgaala 6 gaditti kan kenname kunoo isaan kun arfan akkanatti kan naanna'an gara biraa otoo hin dhaqin isaan kanaa ol jiran kunoo kuni kunii fi kun toora isaanii malee ta'an jechuudha. Iddoo taa'uu qaban malee ta'an. Kanaafiyyuu kamtu dursuu qabaa kamtu ittaanuu qabaa jennee tooraan kaa'uu qabna. Eshi mee wal wajjiniin ilaalla. Isaan kun qubee gurguddaadha. Akkamitti taa'uu qabu isa jedhuu fi mee wal wajjin ilaalla. Aan daa baa aa caa jedhamee kenname miti. Nu immoo innaa dubbifnu daa baa aa caa jennee dubbifna otoo hin taane aa baa caa daa jennee dubbifna. Kanaafiyyuu isaan kana akkam gochuu qabna? Haala kanaan aan asii sadaffaa irratti daa jedhee kennee baa jedhee kennee aan immoo dhaqee gidduu ta'ee jechuudha. Kanaafiyyuu nuti immoo aa baa caa akkanas isinii buta aa baa caa daa jennee tartiibessinaa jedha. Tartiibessinaa jechuudha. Kunoo isaan kanaa olitti barreesse ilaala. Isaan kanaa gadii ta'uu hin taane. Isaan kanaa olii isa kana isa kana isa kana akkasumas isa kana. Amma mee ilaala. Amma asii jalqabatti daa jedhee ka'e. Nu immoo tartiibessinuun jedhe waan ta'eef Gilgaalli kun iddoon kun mata dureen isaa qubeewwan tartiibesseedha waan ta'eef immoo nu immoo maal goone tartiibatti galchine jechuudha. Daa jalqaba haana otoo hin taane aan isa kana jalqaba haana. Aarran immoo kamtu dhufa? Lammaffaa irratti baatu dhufa. Sadaffaa irratti immoo caasa kanatu dhufa. Isa yookiin kun iddoo kana arfaffaa irra ta'ee jechuudha. As immoo sadaffaa irra ta'a. Deebine daan inni kun immoo asitti tokkoffaa ta'ee Gilgaala keessatti as keessatti immoo daan arfaffaa irra dhufa jechuudha. Tartiibatti gaafa gale akkanatti hojjennaa jechuudha. Kanaafiyyuu haala amma kanaan tartiibessina. Inni kun egaa akkuma dura isinitti qubee gurguddaadha. Asittis immoo qubee xixiqqaadhaan taa'e malee isumaa jechuudha. Gara gadii kanatti yoo ilaaltanii qubee xixiqqaadhaan taa'e immoo asitti. Isuma immoo tartiibesseedha. Asitti immoo asitti baa qubee xiqqaa baadhaan barraa'ee daa dhaan barraa'e qubee xiqqaadha. Caadhaan barraa'e aa xiqqaadhaan barraa'e immoo nu immoo maal goona akkuma isa oduu sana tartiibessine kanas tartiibatti galchina jechuudha. Kanas baanni kun jalqaba ta'e nu immoo aa jennee baay'ina waan ta'eef aatoon jedhin baan jennu. Kanaafiyyuu nu immoo maal goona yeroo tartiibessinu aa baa caa daa
dhiifama daa xiqqaadha kunoo haala kanaan. Haala kanaan kunoo isuma kana jechuudha daan inni asitti barreesse kun. Caan inni kun immoo kunoo asittan barreesse. Baa kunoo iddoo kana jiru immoo fideen asitti barreesse. Aas as jiru immoo fideen asitti barreesse jechuudha. Kanaafiyyuu kunoo haala kanaan tartiibessina miti. Haala kanaan. A, ba, ca, daa jennee dubbifna malee ba, da, ca, a jennee akkanatti hin dubbifnu jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaan qubee kamiyyuu tartiiba isaa jennee tartiibessuu qabna. Sarara isaa jennee jechuudha. Malee otoo aan yeroo hundumaa jalqabaana waan ta'eef baan immoo itti aana. Kanaafuu nuyi yeroo hundumaa akka barbaannetti barreessinu otoo hin taane a jalqabaansinee barreessina jechuudha qubee afaan oromoo keessatti. Tole asii immoo otoo asitti hin darbini itoo gara kanatti hin darbin gara dubbisaatti hin darbini firoomsii inni kun akkamitti akka firoome hin qabattu. Akkamitti akka walitti firoomsine kanan qabattu. Isa kanas baa guddaa akkamitti baa xiqqaatti akka firoomse caa akkamitti caa guddaa akkamitti caa xiqqaatti akka firoomse daan dursumayyuu firoomee jira waan ta'eef haala kanaan akkamitti akka firoomsine qabadha. Inni kun immoo akkamitti akka tartiibessine hin qabattu jechuudha. Daasa jalqabaan nu eessaa haansine isa jedhu haala kanaan isa hojjennee hin ilaaltu irra deebitanii inni barreessu kun hin baadha. Caa da haala kanaan deddeebitanii irra deebitanii ilaaltu kanas irra deebitanii shaakaltu jechuudha. Marsaa ittaanutti wal wajjin akka hojjettanii akka dhuftanitti tartiibessitanii akka namaan tartiibessi kanatti akka dhuftanitti isin barreessa. Eeshi.